nuti ibaadalee duneeti haa guyyaarraa hulqaanu duraan kan nubuutu hafaa oola achi garagalee ibaadaa kana lakkisa dadhabe jee salaata yeroo daqiiqaa 10 hafuura keessatti baafatu dhiise jechuudha. Asrii kana mirkaana jee yeroo dabarsa zuurii dadhabe jeeti ciisa yaa ummata keenya yaa rabbi nu baasu وعملوا الصالحات والرجاري كراكة ملي خجاري دلكة ملي جدوا أمس خنام نخون دمينا أبا كبينيا بالا جبن إلا تقول تريه كتجتو أصوات يبريدا خنا كمنو أفعل انتاني ولا رفض جرما زبن أما خيست نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيلمنا ما هذا ساكم يا رب ساجي قامته يوقع النبيين فإن صلى الله عليه وسلم علمنا ما كن هذا خنا الربسة كن هذا خنا الربسة أكثينيا هذا سار رب سجيا يدوم أبو ربي تنا جانوا أباس جولة تيجي نفهم إنسان دالكسينا دي ربي برينا كنا دالكسا ملء دي فينا تماهنا osoo jiru ilmoodhaan haadha abbaadhaatti hin jallatin jaan diin keenya bareedaan ollaadhaatti hin jallatin jaa ollaadhaatti hangala ta'ee banqeeree takka kottee re'ee sanillee ollaan gaggeeyya ollaa gatiin tottoatu jedhe Muhammad sallallahu alaihi wasallam diin bareedaa kana dhabneeti kana lakkifneeti wal jibbuu fi wal tumuu fi daangaa walitti dabruu malee faayidaa dhabne jechuudha. وسنا ولدين ديبين هذا فقط ونس خدل دلونس ميزان خير ميزين لا ميزان خير رفته خسارة جلتا جان إن مورانس أبالة جلتي ورزابات هذا هنا كين جان أكو ما خسارة كمتي دين بريدا غنا هذا دلته إني فتة إيش دلته هذا بريد دوتنا أجي ديبي أرفسا أو نجاسا أمسي بيتي دراسة كراتي أجوب ترى هجو وياي أكواني في الثلاثة جروما كل شيء جاتي يا أمة تكيا سبحان الله أبو ربي ترى يلا نجام هاباسو ربي المولا سيري ترى كايسين ilmaan isin daltan kadii rabbi isinii haa godhu kadiin qabate nabi Muhammad jala deemu rabbi isiniif haa godhu jiruu teenya keessatti aboo amini tamaa kan laafiftan san du'aa itaa hin ta'ini aboo isiniif hin taane rabbi isinaa milkeessu namaa isin walitti qabame hundaa'u rabbi isinirraa haa qabu balaa adda addaa rabbi isinirraa haa qabu rahmata samiitiin rabbi kennu haa buusu Adini zonu abasu, jirenya mata rabbi sini rai jiru. Bika wadalla ada bersam. Awam makhina rabbi sini ada abu. Rabbi makhina sini ada abu. Arrah kaisa kabe ammo ije. Nibaina tasa kude. Ammo yo simitif kaisa kabuf tani amin jatan. Akasuma rabbi kebada. Wallahi rabbin. Udu'uni astajib lakum. Innal ladhina amanu. Subhanallah. Amin jazrat. Nama Rabbi harade Rabbi nike balaf Yo Rabbi sani ke kabani haratan jechu awa Rabbi no ke balu Ya Rabbi no ke bani Ya Rabbi nama ko kabe hala durwa to kolle ke inde abisin Ya Rabbi rizki zaira kan nubus Ya Rabbi rizki zaira kan nubus ha ilmoni tegelate ilmonu bali aljib kada bes Ya Rabbi no khanif هذا منا أبا منا كمن اللي ربي غغاري نوغنيف هذا منا كمن غغاري يا ربي نوغنيف يرك قوت كانيا خدينين قدت ربي نوهابر يورتي دنيا كلمات دين كمت جليام ربي نوهابر أبا تبي كاش أبو ربي نوهابر يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي برغاز أبيك النبوس كاربيون نباز هذا ويدين يهودي سيدو سمو يا ربي نراقب يا ربي كابي يا ربي كابي هذا ويدين كنيان تلا يا ربي نراقب ربطه هندا تنجيب تدن أبو ربي نراقب يا ربي آمين طول بارتني دبتو تبين ربي سيرنا دبتو قلبي تنيا ربي نما إساف فتام ربي نراقب إبادة هندا ربي نراقب يا ربي نراقب
rabbi amiin jiru tanya keessatti jiru keessa keessa rabbi wal isin hafuur asababa wal qabu insan kanaati illee rabbi wal hafuur keena si rabbi nu milkees jiru gaarii rabbi nu jiraachisu yaa rabbi amiin yaa rabbi nu tiisi bala isa barbaaddu illee isuma deebis yaa rabbi amiin hamtu takka illee jala rabbi sinaa baas waan barbaadanii walitti rabbi sinaa baas yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin nama barakaa yaa rabbi nu godhi nama iyyuu rabbi haa milkeessu nama keenya kaachiruu fi kasinjillee rabbi haa milkeessu yaa rabbi amiin warra suudii jiru warra hidhaa jiru sanillee rabbi nu baas hidhamaa alaamunaa rabbi nu baas yaa rabbi amiin yaa rabbi nama keenya nu baas tokko tokko isaanii yaa rabbi nu baas yaa rabbi qashiraanii yaa rabbi nu baas qabiyyaa adda addaa keessa miidhamu jiru yaa rabbi nu baas yaa rabbi waan hamaa nurraa qabi yaa rabbi waan hamaa kanaa nurraa fageessi yaa rabbi fuudhi qaboo miskiinummaa fuudhaa darba rabbi si haa darbu yaa rabbi darbu yaa rabbi akkan deemini yaa rabbi nurraa darbu qaboo miskiinummaa biyya keessa yaasee uummata keenya lafitu jira yaa rabbi nurraa darbu yaa rabbi amiin kufaa fi tatteessin deebisa rabbi yaa darbu aboo rabbi yaa darbu waan jallatee takka qeelletaatu rabbi yaa darbu yaa rabbi nurraa darbu qabi sammuu siinaa yaa rabbi sammuu sii qabi aboo qabannaa darba yaa rabbi nurraa darbi yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi jireenya gaarii nu jiraachisi yaa rabbi waan hamaan waan namaa nurraa buutu yaa rabbi nu waan nurraa buutu yaa rabbi akka namaa nurraa qabi yaa rabbi nurraa qabi waan qalbii keessa abbaa hojjete dandele yaa rabbi qaqqabi yaa rabbi waan niin hin tolle hunda siitu yaa rabbi nurraa qabi yaa rabbi jireenya keenya waan hin tolle nurraa qabi yaa rabbi jiruu nagaa nu jiraachisi yaa rabbi nu milkeessi obboleeyyan keenya hundaa yaa rabbi nu milkeessi yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin subhaana rabbika Allahu akbar Abu Rabbi milkeessi Sheekha kana keessa bee du'aa isinii godhe kana isinitti kusattanii yaa'oo mee rabbi milkeessi yaa itti tumaaya amiin sagantaan teenya akkuma itti buutee jirti amma sagantaan ustaadni keenyas dhiyaatee jira koree naamusaatii fi koree nageenya milishaa teenya isaan kanas rabbi milkeessu jaame rabbi milkeessu qaama nageenya milishaa as eegumsa nageenya keessaniitiif as jirtu akkasuma koree keessummeessituu koree naamusaa isaan cufaa rabbi milkeessu amman tana sagantaan itti aantu jittuudhaan ustaadni dhiyaachaa jiranii isinis horsiisii jirtanii Sheikh Maruf Allahu akbar Allahu akbar takbir Allahu akbar بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من والاه وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ربي سبحانه وتعالى فدي ساتين قدنا في جنديتي ساتين أسوار النقبي الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام قرني ربي هاتو كإسلامنا بريدتنا نوخن إسلامنا إسيجة أكنا فولا بريدة هنان ولك أمامنا دعوة أداداتي فيه توجيهات أدادة أجيال فما علماء الرا إمام مودي تيسان الرا شيخي الرا فرج جرتن الحمد لله رب العالمين علماء تيني أمري ربنا عليه رئيس سببا إسان دين كنا بارتني برسسنيف سببا إسان بارتني اسم برسسني أكنا ولدت سنقبن جتو
isaanillee umrii rabbi haa dheereessu. Kanaaf ummata keenya wallaahi niimaan islaaminaa niimaa guddoodha. Niimaa xiqqoo dhaabute jechuudha. Niimaa laaftuun laalluu miti. Kanaaf islaaminaa rabbi nu haa jiraachisu. Warra barate rabbi nu haa godhu. Barnoonni waa hunda dursa haa. Barnoonni quraana barachuun waa hunda dursite jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waa hunda dura jechaa fi gocha dura barnoota dursee jechuudha. Akkuma Nabi Muhammadin fa'aalam qabla alqawli wal amal jiran waa hunda dura jechuudha barachuudha. Baradhu nin dubbadhaa fi nin dalagaa dura baradhu jechuudha. Kanaaf barnoonni waa hunda dursaa. Warra barumsa kanaan sammuu qarate rabbi sinaa godhu. Rabbi sinaa godhu. Aaminimmaa xiqqaatti. Aamin. Isinaa milkeessu. Isinaa barsiisu. Eegaa akkuma dubartoonni waan baratanii irraa nu qotu jiran kanatti dhiiraas shabaabaas warra baratee nu qotu rabbi haa godhu. Shabaab assalaamu alaikum. Isinootti hirtan moo kami barnoota? Isin agarreef hin jaabarra garee dubartoota keenyaa malee. Kanaaf isinillee yoo jiraachuu baattan amma booda akka jabaattanii barattanii asumaan isii dhaama jechuudha. Warra barateedha yerootti fardeessu rabbi sinaa godhu. Rabbi sinaa godhu. Akkasii waan barbaadan hunda rabbi sinii haa kennu. Rabbi sinii haa kennu. Jannata ni feetanii? Ni feetanii? Rabbi hojii haasoo ni feetanii? Namni rabbi hojii haasoo barbaadu osoo addunyaarra jiru rabbi hojii dubbachuu ka barbaadu quraana qara'uudha jechuudha. Namni quraana qara'u isaa fi rahmaan hariiroon isaa walitti hidhaadha. Ha quraana baratu rahmaan wajji haasoo jira jechuudha. Quraanni kun jaan akka haadu tokkooti. Haanni tokko kafiinti tokko harka kee jiru jaan jechuudha. Kafiinti olaanu harka rahmaan harka rabbi jiru. Quraanni akkas jaan namni quraana qara'u rabbi wajji haasoo jira. Jaalalloo rabbi ta'uu ni feetanii? Maal jettan gamanaan? Ni feetanii shabaaba? Dargaggoon waan feetuunsa. Dubartoota isinoo Allahu akbar. Maashaallah rabbi siinaa fadhu. Namni quraana baratu ka quraana qara'u sirritti adda baasee tolchee jaalalloo rabbiiti jaan. Kanaaf akkuma rasuuli alayhi salaatu wassalaam al-Qur'aan wasiyam qur'aanaa fi soomanni magantaadhaa abbaa qareessaniif abbaa soomanesaniif magantaa jaarsa taaniif jaan. Rahamaan dura dhaabbatanii yaa rabbi namni kun si'echa na qaree jaa quraanni dubartoonni kun manguddichi kun dargaggeessi kun si'echa na qaree yaa rabbi badiisaa anaa waasiidha anaan manguddoodha jeeti manguddoo sii ta'e jechuudha. Araarsaa sii ta'a siif raamaa walitti araarsa. Namni araara san barbaadu quraana irraa hin darjabeessu akkuma garee shamarran keenyaa kanaatti jechuudha. Kanaaf obboleeyyiin islaamaa waa sadi dhaalchifti jaan jechuudha. Hifannaan miskiinuma si dhaalchifti. Quraana irraa hifachuun zikrii fi ibaadaa irraa kadhaa irraa hifachuun miskiinuma nama dhaalchifti jaan. Namni miskiinummaa dhaaluu ifadhu ni jiraa? Abbootii keenya ni feetanii? Miskiinummaa moo? Hin feetan wallaahi. Rabbi si hin fedhin. Yoo miskiinummaa fedhuu baattan, yoo miskiinummaa hin feenu jettan, eega miskiinummaa hin barbaannu jettan, ibaadaa jabeessaa, quraana jabeessaa, diin kana jabeessaa.
akka arraa kanatti itti fufuu qaba jechuu bakka yutti ganda gandatti araddatti inshallah taala warra kan itti fufuu rabbi sanaa godhu talamaffaadha maali talamaffaadha bololli dhukkuba sidhaalchisaa jaan waan hin taane irra bololuun jechuu waan gadhaantii darajaan qabne irratti kanaaf warra kana irra bololu rabbi sin godhiniif olii rabbi sin adeemu raamota illee rabbi sin yaakan mee aamin jaakaa raamotan barbaadanii ni barbaadanii amma rabbi sin haa barbaadu rabbi nu haaroof ilaan gahaa jaala rabbi nu haaroof raamota isa keessa rizqiin ta'in jirti rabbi nu haaroofu haajaa hunda rabbi sin haa baasu haajaa hunda haajaa rabbi haa baasu hidhamoota keenya warra keessaa fi alaa hunda rabbi nu haa baasu kanaaf sagantaan itti fufte jechuun sheekootii jira ustaaza keenya faa jira isa wadiyaas nama keessummaa addaa jira jechuun kanaaf ana subattiin gabaabsaa wabillaahi tawfiq assalaamu alaykum wa barakaatu الله أكبر تكبير الله أكبر إنما نمني هدوماته ما شاء الله شيخ ربي عمل كيس نعم سخنا نمت إذا لقول ربنا واتايسو رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم اكفني بما شئت الله أكبر تكبير جزاكم الله خيرا ربي سلام الكيسو الله أكبر أمانتنا خيسومان دياچا جرتي أنكسيتوغا عيان استديمچا جرتي جزاكم الله خيرا خيسومان تينيا أمانتنا قبلو أنكا أستاذني خينيا فانيس نقربانيتي شيمون ميدا كريمين الله أكبر شيمون ميدا تكبير شيمون ميدا بانوهادا جزاكم الله خيرا تكبير تارا نسيبات دايسنيس دفرتان orang kesuna tera abuna tera تكبير الله أكبر أكستي جزاكم الله خيرا ورا ولربك يا ربي نواتا عزيزو آمين جتني وللرام الكاون نمو بك ولدفه أسكيسي وري بقرتي آميني تنغيسة ربي وللنوغي مليس وللرام الكوين ورا وللرام الكاون ربي نواتا عزيزو الله أكبر شيء مؤمن كجور جيزني تكبير كان ديسمه الله أكبر أنا الله أكبر إنت سنترون كما تيجي جرتي نما برادي بكموسي يا ربي أعمل كيش الله أكبر أما تنا خيسما خبجا الشيخ خينيا شيخ آدم خيسما أستاذ خينيا أستاذ أنس محمد يوجين دوفته جزاكم الله خيرا شيخ آدمي نما أجايباتي أسبوتا قروقا حالا مجروحا نوز بونتاو
تكافاني بابا يو جمان سنود الله الله أكبر الله أكبر شيء آدم الله أكبر أبو ربي سلاكم بچيسو أدوكم بچيسان دكي أدوكم بچيسا الله أكبر أدوكم بچيسا سيديمو أمنا القري ثانينا الجمال دي بيجرا الله أكبر وإنه مثلتن أبو خير ربي سلانا كيسو شيء آدم من دنا يامن شيء آدم دبي دبي ربي سلانا كفو شيء آدم دبي الله أكبر شيء آدم دبي كوني أبو ورد دبي رميشا جرمجر ما في ربي سلانا نقادي أسمتي جانسان في ديراب سربي سلانا الله أكبر إسرائيل قد سوى باي من تبرخ على يا خاكنا إسرائيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأيضا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جزء كان ولك وانتني تيسني أسي آمني فرتني دعوة فتني حدودا نمات تلتني شاعر إسلام خيسني رابر دخانات وحدودا ما جمعتيس أكخنا ربي سني عديس أكخنا ربي سني عديس بيجبرا جزء دين تبقى حدو وني أتكرتو نما شاعر دين كان قديسه وان برا خيس جرو قرت وني كنت خيس جرو ما ليوني في جت زمان خنا نما سنتهن نما تكان أركين dhageeytumaa fi fiilima keessa laaluu itti hidhachuudha. Uffatu keessaa tuffachuu tolfatu keessaa tolfachuu sani zamana kana wanni namni keessa jiru tarbiyaan islaamaa dhabamtee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti hidhachuun dhabamtee nama biraatti hidhachuutu mul'ata bakka biraa. Isin ammoo shaa'ira diinii isinirraa mul'ata. Waa asumatti akkana taatanii fi waa ganda hunda keessatti akkana taatanii hin beekneen. مالين جتشو بربادة حواس خينيا رب سبحانه وتعالى قرآن ساخي سدبته وفي رسول الله أسوة حسنة جروف جرين خيسن كيست ربي قبرتي خيست إبادة هند خيستو إرقم ربي تيرنو لسنفاتاتو جاربين إرقم ربي تيرتشو لقزيني في جنو صلاة في صومنا في زكاة في هجي لان تيرتشو دمو جروف جرين كل لان تيرتشو لا ونن الرابر باتشسو جروف جرين خينيا خيسة نبي محمد صلى الله عليه وسلم تيرتشو يوني فيني نفديت أمانتي إسلام على الله نبي محمد تيرتشو جتشون أكت نبي صلى الله عليه وسلم جرين حواس إسلام والكتيسة أسر دوري لالتي أكسي جراتشو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قافتنا الرجل شمر نساني أجا تباسني أجا كمين جراتشي سو توران درجة كون أجا كمين جراتشو تورتي أراك كم جرت أريوني في العلة درجة كوتا في شمران إسلامنا نادي سني لا دينية سيناجرن أمانتو ما قدين دي سني ماله لا دينية كيسني في جهان تين دبلة جتشو تين دبلة نبيتني نمني أمان تناسمة آيتي بكبيرات تيرتشو جرا فيلم أداد دالالوران asuma taa'ee daa'imman biyya biraatti hordofu jira. Hawwa dargaggoowwan kan hin qabdanii numa jirtii wanni kun shaarbii diimaa tokko jilba kanatti hidhatanii mataa kana asiin akkana jala soqatanii akka tokko jechaa deemuun takkan jirtu. Jarri sannaa isinii hima illumnantikaalii jedhanii amantii wallistoota addunyaati. Isin amantii islaamaa dhiiftanii wallistoota addunyaatti hidhachuu jirtan. Duba shari'aa islaamaa keessatti waan jiruuf jireenya keessatti amantii keessa hin jirre hordofuu akka boqottuu taatanii beeytan jarri kaayyoo isiniif karoorfatee lafaa qabuu jira. Yahudaan addunyaa tanarratti islaama addunyaa irraa dhabamsiisuuf kaayyoo lafa kaayyeeffattee lafaa qabduu jira. Kaayyoo san keessaa takka dargaggoo akhlaaqa hin qabne, dargaggoo diin hin qabne, dargaggoo jiruuf jireenyi isii guutuun falsafaadhaa
dargaggoo jiruuf jireenyi isii guutuun laadiiniyyaa jiraachisuudha. Gizeen kana jiru akkamitti amantii islaamaa seerkaa baasan sinka barsiisan zaahiraan islaama diiguudhaaf dargaggoo diiguun nurraa barbaachisa jedhanii kaayyoo lafaa qaban. Tokkichi as jirtu dhaamsa kiyya qabadhu. Islaama diiguudhaaf dargaggoo diiguun nurra waajibaa jedhanii lafaa qaban. Maaliif shabaabni kun onnee hawaasaa tan dhabattu. Shabaaba gizeen jiru shamarreen illee as keessa gala. Arrijaalu qawwaamuun ala nisaa ijaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aala. Jarri addunyaa islaamaa diiguudhaaf shamarranii fi dargaggoo qabachuudha barbaadu. Isinis diina diinii wajjin diina irratti hin duulinaadha isinin jechuu barbaadeeti shamarran keenya dargaggeessa keenya. Gama kaaniin guddina islaamaa irratti ilmaan guddifadhaa manguddoowwanii fi haawwan keenya isinin jechuun barbaadu. Addunyaa islaamaa diiguudhaaf dargaggoo harkatti haa qabannu hijaan. Dargaggoo harka qabachuudhaaf haramiin harka qaban. Hara shamarraniitiin harka qabannaa jaan. Warri sharaa kana jala jirtan dhala geessanimi. Dargaggoo harka qabachuudhaaf karaa shamarraniitiin harka qabachuun nurraa barbaachisaa jaan. Akkam waaleynaa annaktasib almara addunyaa koloneeffachuudhaaf dhala harka qabannaa jaan jarri. Eessaan dhala harka qabatan? Filima adda addaa dalaguun dhalaan akka amantii islaamaa irraanfattee tolfannaa fi uffannaa amantii isii irraanfattee ikhtilaata waliin laakkannaa dargaggoodhaa wajjin uumtee kanummaan harkee harkarra kaayatee deemee dargaggoon gizee san amantii irraanfattee cufa jiruuf jireenya isii shaawaa lubbuu irratti deebiti gizee san hawaasni san kufe. Isinii galeemi obboleettii teenya sababa keetiin namni hin jallatin sababa keetiin dargaggeessa diiniif dalagu sababa keetiin nama silaa baratu barnoota irraa akka murre atiitun dura intala rabbi sodaattu ta'e. Ati jalqaba intala rabbi sodaattu ta'e. Intala sababa isiitiin dargaggoon islaamaa haraam irraa tiifamu ta'e. Intala guddisa islaamaa guddattu ta'e. Zamana kana maaltu jira beektaa? Shamarran amantiin islaamaa uffannaa keessa maal jettee hin laallatan. Tolfannaa keessatti maal jettee hin laallatan. Jallaabiyaa shari'aa dhiisaniiti jallaa badheeraa uffatanii deemanii siin jee. Jallaabiyaan shari'aa ni dhabamne. Jallaabiyaan shari'aa bal'aa ta'uu qaba furdaa ta'uu qaba jennaan jallaabiyaa qallaa faashinaa uffachuu eegalan. Morma kana waliin gahu jilba kana gadi hin gahu walakkaa tanatti afaan siin jee jallaabiyaan zabanaa. Isin hin beektanii isaa akkasii. Shamarran keenya kaasee kun hin beeku. Jarri ghazwul fikra wanni isinitti hin jiran duula sammuuti. Yahudaan islaama diiguudhaaf wanni isinitti jirtu duula sammuuti. Duula sammuu jechuun li'aanna hadma diini nahnu laa nastatii'u hadma diini bilghazwi bil'aalaati jaan jarri meeshaa adda addaa ablee fi qawwee fi madaafaan loluun islaama cabsuu hin dandeenyu jarri kun nurraa gad hin taa'u jaaniiti. Islaama cabsuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa? Hadmu diini fi damaa'ir ilmuslimiin onnee muslimtootaa keessatti hin diiguudhaan nurraa barbaachisaa jaaniin lafa kaayatan. Isinii galee hadmu diini fi damaa'ir gizee si keessaa diin dhabamsiisan walii ati walakkuma tana naannoyta duba beena beenaa taateetuma jiraatti. Hawaasa keenya akkas ta'uu nurraan barbaachisu amantii teenya jiruuf jireenya keenya kullii keessatti akkaataa itti jiraannu lafa nuu keessa jirti. Akkaataa itti jiraannu yoonii fi haaskaa keetii wajjin jiraachuu feetee yoonii fi daa'imantiidhaan waladda jettan warri jettan naa'ima. Garaagarummaa ni jirti uffanni daa'imantiitii fi kasaanii jettan naa'ima. Mallattoo qaba uffanni isaanii jarri. Waan ja'an ummata islaamaa kana cabsuudhaaf filima adda addaa dalaguudha qabnaa jaan. Obboleessoo filima laalina filimni akhlaaqa nama balleessa. Oromoo waan jette maankaa waan okkotee keessa jiru fuudhaa jette. Atiis filima guyyuu laalaa oolte waan taateef wuma filima sanirraa dhageessu ol baastee dubbatta akhlaaqni kee ni bada. Gizee sammuun teessi baddee arrabni kee wanni inni dubbatu waan ijaan gartu sani. Akkuma reefu isheen Nuraddiin Juu ilmaa Dhamaaroo jechuu eegalte. Waan filima keessan laalte sanuu jiretti bobboo eegalte. Ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti hidhatta moo wallisatti hidhatte? Mee eenyutti hidhattan?
namni isin itti hidhattan eenyu? Nabi Muhammad itti hidhattanii? Duba salaata bichaan itti hidhattanii Nabi Muhammad? Salaata bichaan itti hidhattan moo jireenya keessan guutuun itti hidhattan? Jiruuf jireenya amantii Islaamaa jiraachuu ni beektanii? Ilmaan akka amantii Islaamaa guddifachuu ni beektan? Akka amantii Islaamaa tuffachuu ni beektan? Akka amantii Islaamaa jiraachuu ni beektan? Akka amantii Islaamaa dalagachuu ni beektan? Yoo akkas taate duba Nabi Muhammad jala deemaare bara amantii Islaamaa tana jala yoo deeman boodatti hin hafan dura deeman malee warri ati asii harka dhoytuuf wallistoonni warri maqaa adda addaa qaroomina jedhee baafatee deemu faayidaa dhuunfaa isaa oofachaa jiran. Ati amantii tee dhiiftee amantii tee laaffiftee karan taane deemaa jirtu obboleessa kiyya obboleettiti. Dhaamsi kiyya gabaabaan duula fikiraa firraa beeka. Guddisa Islaamaa guddifadha. Waan jaambeetonni osoonii fi ilmoon akka abbaa irraa hin gaafatamne abbaan akka ilmoo irraa gaafatamaa jaan akhiratti. Arra haati ilmoo guddifachaa jirtu irraa gaafatamuu ta'isa abbaan ilmoo guddifachaa jiru irraa gaafatamuu ta'a. Ijoollee duulli sammuu si harkaa fuudhee jira. Akka duulli sammuu si harkaa hin fuune ilmaan kee itti maxxanii amantii Islaamaatiin fi jiraadhu jiraachisi. Aadaadha jettee amantii ta'e irraanfatin dhugaan sitti hima. Aadaan ati ooftu gaafa gadaan Qureeshii kufteen siin jee. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafni inni ergame fi jaahiliyyatin juhalaa. Jaahiliyyaa hamtuu dukkana jaahiliyyaa keessa ergamee fadaa ila tawhiidi gama tawhiidaa yaamee gama laa ilaaha illallah yaamee cabse duba. Gadaa Qureeshii dhabama godhe. Aadaa Qureeshii dhabama godhe. Aadaadha jettee amantii ta'e lakkisin yoo fuutu akka Islaamaa fuudhe yoo intala kannitu akka Islaamaa kanne duula sammuutiin Islaama irratti hin duulin intala ta'e gabbara gaaleessitee. Intala gabbara gaaleessuu keessa fuudha dargaggeessa dhorkuu keessa jira. Aadaadha jettee ati duula sammuutiin sinaa biyya keessa baay'isu jirta jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa andaamsiin isinii dhaamoo duula sammuutiin hin shawwataminaa. Jiruuf jireenya keessan amantii Islaamaatiin jiraadhaa. Ijoollee haraam irraa qabuudhaaf amantittas deebi'a. Deemaa qoradhaa seenaa addunyaa tanaa guutuu qarooma Islaaminaa irraa baran malee Islaaminaa dura qaroomanii jiran. Islaaminaa dura qaroomanii jiran qarooma namni isaan irraa baran Islaaminaadha. Namni tokko akka nagayaan jiraadhuun barbaada yoo je jireenya maatii kiyya wajji nagayaan jiraadhuun barbaada yoo je bisaara tokkoon si godha ati abbaa qabeenyaa yoo ni fitaate nama beekumsaas qabu yoo taate sanii wajjin si jaaraa fi waan adda addaa farshoo wanni adda addaa kadhuuti yoo taate sammuu ta'e keessa dhukkubaan dhufa qaama kee keessa dhukkubaan dhufa rakkoo adda addaa si dhufa. Asuma ammoo nama tokko jira kan beekumsaas qabu ati rabbi wajji hidhannaa walitti hin qabdu kalamada kun rabbi wajji hidhannaa walitti qaba. Ati khataraa duraa amantii harkaa hin qabne maqaaf amantii qabdu san maqaaf amantii harkaa qabdu san wanni ati keessa jirtu jara warra garbii kanatti hidhattee jirti. Tokko ammoo asuma rabbi sodaata beekumsa qaba qabeenya qaba. Wanni inni dalagu rabbiin wal qunnamti rabbii inni hariiroo rabbii wajji qaba. Misaalli nama lamaan kanaa garagaraa jira. Kaduraa harabbi guban qabne ka qabeenya qabu ka beekumsa qabu san jiruunsa mana keessa girgiriidha. Haadha manaa galgaluu girgiraan dhawaan siin jee. Ati ka rabbi sodaatu kun ka qabeenyaas qabu ka beekumsaas qabu kun jireenyi kee mana kee keessatti israa haadha dasiidha. Hukkuta akka rabshaan qabdu haadha manaa kee keessattis rabbi sodaatta. Ilmaan kee keessattis rabbi sodaatta. Jiruuf jireenya kee hunda keessa rabbi sodaatta. Garaagarummaan nama rabbi sodaatuu fi ka rabbi sodaanne garaagarummaa guddoo jira. Hawaasa keenya isinirraa hin gabaabsa. Jireenya keessan hunda keessan rabbi sodaadhaa. Dargaggoon teenyaas duula sammuudhii isaa ganti duula sammuutiin isinirra dalagu jira. Firraa haati mataa jala jirtee deemtu. Dhiisi kofoo akka warraa lixaa kaayattee deemtu maaliif gasharreessite? Uffata amantii Islaamaa uffadhu. Tolfannaa amantii Islaamaa uffadhu. Tolfadhu. Shamarran keenyas rabbiin shittoo haraam goonaan looshiin hin dhiiralash godhuu eegalanii jiranii siin jee. Looshiin birraa dhiisaa uffata sodaa rabbii uffadha walii baasu taqwaa khayruun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Uffata sodaa rabbiitu isiniif irra caalaa jaa. Uffata sodaa rabbiitu irra caala rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessa jennaan Yahudaan uffata faashinaatii irra caala jettee jallaabiyaa faashinaa isinii hodhitee isinii fiduu eegalte. Hawaasa keenya
hanga namni amantii isin harkaa baasu hin eegina. As deebi'aatii qaroomina amantii teessanii hubadhaa, barnoota amantii teessanii itti baradhaa, waan amantii isin duraa balleessu itti hubadhaa, uffata amantii islaamaa uffadhaa, tolfannaa amantii islaamaa tolfadhaatii akkasitti jiraadhaan isinin jaa. Kanaaf hunda keessanuu nama amantii islaamaatiin jiraatu rabbi isin haa taasisu. Shayni waan juwaa looshin gara dabaasii fi jaa. Nabiin sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessa waan jaan bar intalti takka atiira godhattee dhiira lama jidduu yoo riifi dabarte akka intala zinaa gooteetii jaan. Atiiraa fi looshin garaagarummaa takka hin qabu. Hubadhu kana looshin isin har'a dibatta rabbiinis isaan looshin eegallaan finnisa tokkoon duuba eegale beektaa. Looshin har'a dhalaan dibattee deemtu kun dhiiramee kaasaa godhu jira. Akka nama zinaa godheen lakkaa'amti jeebar nabiin. Shamarran islaamaa dhalaan islaamaa looshin dibatteen deemtu. Jiini dhalaan dibattu qaqaamarraa mul'atu qashuruufkaa hin qabnee jaan. Kanaaf mana keessan keessaa gabbaanaaf firraa dhiitanii gabboora qabdan jaan. Dhalaan islaamaa yoo shittoo abbaa mana isii bira godhattee looshin abbaa mana isii bira dibattee gabbaanaan dhiqattee gabboora qabdi jaan. Looshin shittoo miti jettanii looshin hin turaabiif dhootanii nama karaa deemu hunda azaa hin godhinaa, nama islaamaa baratu azaa hin godhinaa, dhibbaa dhibben looshinii fi shittoon takkumaan isin hin jee. Kanaaf jara keenya jireenya keessan keessatti amantii islaamaa laaladhaa. Namni akkatti amantii isin jalaaf isin harkaa baasu barbaadu jira. Waan isaan jaarin isinii matakkamee akka jaan dhalaa tanaa akka miidiyaa tokkootti itti fayyadamuu qabnaa jaan. Erga geessituu jechuudha, erga geessitu goonaa jaan. Isiidhaan dhiira harka qabannaa, isiidhaan dhiira cabsinaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhiiraa dhalaa tan akka maagineetaa fi sibiilaa tuume hubadhaa wal harkisan. Gaafa dhalaan takkaasi qaama isii dirree baastee akkuma ifiin feetetti uffata qaama isii mul'isu uffattee deemte gurbaan asiru kunni harkifamaan siin jee waan kanaa isin akkan achi harkisaanii harkifama. Kanaaf isin rabbi sodaatanii uffata sodaa rabbi uffattanii dibattan waan nagayaa tadhiiraasaan goone dibattanii deemu isinirraa barbaachisa. Barnoota baradhaa amantii teessan iddoo hubadhaan isinin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. شيخ خينيا ربي جزاء خفلوف، شيخ خينيا ربي جزاء خفلوف. وايلوشين أما درو لجيسني كابتن يهوه كين مدرو الرئيس ندبي. السلام عليكم. وايلوشين تشتورا نجيني وايلوشين أما درو لجيسني نجرتني خلو شيء آدم سنيه ميجرا شتورا في looshin inni urgaawaa shittoolee inni urgooti isaan azaana mangorina isinin jee arraboota hamanaa qabdanuuf irraa dhiisuu qabdanii isinin jee ni taati moontaatu ni taati moontaatu jiidhan dibatinaa isinin hin jenne immoo akka isinin jee jiini dubartiidha haqaamarraa mul'atu kan urgoonee isinin jee ati gartee ta if urgeessitee if miidheessitee heerumuu feetus urgaa'uu baattus ni heerumta. Akkanuma kanami qoode heeruman malee akkanumatti ni heeruman. Dhiyoo tana waan hin arma gadi dhagee haawwanuma keenyaa jechuun shamarran guyyaa ishee anas naannoo dirree dawaa agamsa bakka jirutti mana barumsaa muhaadaraa godhan shamarran guyyaa borummaadhaa naafaan bahaniiti ishee anas wanni muhaadaraa biyya teenya fideef maanuman nu hambisuu fidee mitii naan jaan. Shamarran dhageessaniisin shee anas wanni muhaadaraa dhufee jalan deematinaa wal jalan deeminaa wanni shee anas jeef manuman nu hambisuu deemaa jaan dhageessanii akkamii jennaan akkitti manan akkuma gartee shee anas jee kanatti isin qaaleessee mana dhufanii isin fuudhuudhamoo isin jala deemuutu irra rakisheennan mee amma nama jala deeme moo nama manamatti hafatee dura qaaliidha. Shee anas manatti hafadhaa isinin jee ammoo isin duraan jala yaa'uudha sanii rakishitanii mee akkamiin mana isin hambiseennaan ilma silaa barumsa jiru kan abbaan isaa fuusisuun feene san hunda jala yaanee boortaan heerumna
eega jala yaa'uun hin jirre boortaan akkamii heerumnaa mana nu dhufuudhaaf abbaan nama garii barumsaa fituu jaa meekamii heerumnaa sheeni mana nu hambisee janii komii qabani isinoo komiitti ni qabdan moo gammachuutti qabdan gammachuutti qabdanii namni gammachuu itti qabu jala deemuu san waliin deemmachuu san yoo jibbitan dhugaan gammachuu itti qabdan akkanamoo kanaami warra jibbu rabbi sinaa godhu warra jibbu rabbi sinaa godhu jidduudhaan walaloo Junaydii Abdallaa walaloo isinii dhiyeessuu deemaa walaloo Junaydii Abdallaa dhageeffachuu qabdan isaa wajjin turtii gaarii isinin jaa hamma Junaydiin dhufuu jala deemmatanii heerumuu san warra jibbu rabbi sinaa godhu jala san rabbi warra jibbu sinaa godhu kanaafuu Junaydi dhufee as jira Junaydi wajjin turtii gaarii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو ولنسا قرنا لجسا ولون تو أرى دينين قبسيسا ولون تو أرى دينين قبسيسا ولون فقدتو نما جبسيسا ولون فقدتو نما جبسيسا يا ربي ربك أمسا كنت بدأتي ولو جبتي الرجي سورة وكتي يا كان دتي أمتي رانو جبتي يا كان سمي أمتي رانو بابتي يا كان ديني أمتي رانو برسيبتي يا كان ديني أمتي رانو برسيبتي سينا تكون كبالما سيدتوكا سينا تكون كبالما سيدتوكا يا رب كدا هاي جبه كما يجيسا تكوبا الدنيا جيكما يجيسا تكوبا الدنيا جيكما الله أكبر يوم وايسكوبا إلمو كالتوبا هاي جبه كما يوم وايسكوبا إلمو كالتوبا هاي جبه كما ديني سكران غرادان كبما كوين سيودما ديني سكران غرادان كبما كوين سيودما الله أكبر سينا جراغا سوانا نمالتو جرنا ريبما سينا جراغا سنوانا نمالتو جرنا ريبما الله أكبر كانت ينسودا وينك كما قابتكو ديني في دنيا وي والقابتي ينكينيا طلبتي مدور فتي قرآن كبتي مجلس ديمو دنيا فقدتون قرار رابتي قرآن كبتي مجلس ديمو دنيا فقدتون قرار رابتي دين كينيا ناموسان الدنيا سمتي دنيا متنا سلام دا كبتي دنيا فقدتون جركسي فتي دين كنا جبتي درو بولا غورتي دين كنا جبتي درو بولا غورتي الله أكبر دين كينيا كمجون الدنيا سمتي دين كينيا كمجون الدنيا سمتي الله أكبر ديبين جركتي دا مال سهبتي ديبين جركتي دا مال سهبتي يا بد مظلوبة جارتي المان كيرا تكا بيلا بابتي يا بد مظلوبة جارتي المان كيرا تكا بيلا بابتي الله أكبر يولي دي ينغرتو أكاكا كبتي أتي ديني يتي يولي غون قنفتي أتي ديني يتي يولي غون قنفتي الله أكبر oyruudi jangartu boqqolloo nashiitte oyruuda yoolaalle daaburaa nashiitte oyruuda yoolaalle daaburaa nashiitte allahu akbar akka yaadde isaa wayin irra beekaa himin goggodhuusa dalagaan diin keenyaa milkii karaa lamaa duniyaa akiraa ittiin gargaarama duniyaa akiraa ittiin gargaarama allahu akbar isinit dheereysee jarana dhiifama isinit dheereysee jarana dhiifama isinirraa fitee kunoo hanganuma isinirraa fitee kunoo hanganuma الله أكبر كانت سودا شيخنا نوربه الرقم مجمع شيخنا نوربه الرقم مجمع الله أكبر يجتكون كبال ما كيما يجتكون دبيرا باي سوداتما يجتكون دبيرا باي سوداتما الله أكبر musibaan gurguddaan bu'aa jirti amma الله أكبر ejjin nu sossooduu ni jibbitee addaan kukkutamuu jiinii fuudhidee abiddaan gubamu musibaa gurguddoo namaaf sodaatamu allahu akbar haadhaaf abbaan keenya duniyumatanaaf maaliif shawwadamu isin jalaa buushanii hanqaanamu osoo qeerroo qabu inumantu qabu namni yaadan deemu jinniin hasabamu yaa sheekanas Muhammad adawwiin ta'e hundi dhukkuba koronaa kanaan haa dhabamu Allahu Akbar
addunyaan tun guutuun seenaa hoogganamu addunyaan tun guutuun seenaa hoogganamu beekumsi kan keessa addunyaa haa deemu beekumsi kan keessa addunyaa haa deemu waa shaytaanaa miti yaana isaan hundeemu waa shaytaanaa miti yaana isaan hundeemu kursiin si jibbite birraa si darbite ustaazanas feete ati irra nuu dhaqi kursiin si jaalatte ati irra nuu dhaqi kursiin si jaalatte hugguu si eegalte gabayaan lagannaa diin keenyarraa kaate gabayaan lagannaa diin keenyarraa kaate Allahu Akbar diin keenya gammadee mataa ol qabate shari'aan tawhidaa addunyaa qabatte shari'aan tawhidaa addunyaa qabatte addunyaan taaratte salaatte malaayikaan gammadde walitti horiite malaayikaan gammadde walitti horiite riskiin samii buute dachiin ol baate yaa shaytaana burre aduu waa siddiite yaa shaytaana burre aduu waa siddiite arra aduu guyyaa waraabu si nyaate arra aduu guyyaa waraabu si nyaate yaa dhaloota boodaa ati waa milkooyte yaa dhaloota boodaa ati waa milkeeyte isinirraa fide hunoo hanganuma assalaamu alaikum ulamaa'i biyya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar takbir maashaallah itali may Allah Akbar ji takbir rabbi amil keesu mucaalas fadana dunya gara rabbi abasu amma ga sagantaan teenya keessummaan kabajaatis akka ajaa'ibatti asitti jirti jidduudhaan gaazexeessaa keenya mucaa bishaanii oromiyaa takka ammoo meeraa shariif jaaniin asitti isinii dhiyeessinee waloloo isinii dhiyeessaa gaazexeessaa keenya daayirektara keenya jazakumullahu khairan Allahu Akbar takbir takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دي ندب دني سلام تاسر ديبي سا كنا ما يجبنا اللي قوتنا فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكن oomishtooti nabdii biyyaa kunoo arraas baate joolleen laangee tan durirraa injifachuu barte sanyii elama qilxuutii bari yoo hubatte atummaan umrii nuuf dheereysi yaa rabbii ol taate atummaan umrii nuuf dheereysi yaa rabbii ol taate alhamdulillahi gammachuurraan nuuf idaatan yaa shekkotii teenya babbareeddu baga nuuf jiraattan isin nu keessaan argamuun tun waan guddoodha bari yoo naaf hubattan karanu timbayne kamman durarra nu deebiftan nu dura buutanii karaa gaariirra nu barsiistan abalu je'ee waan fixu hedduu kan nuuf qabsooftan tokkoomnee jaaramnee hojjechuudhaaf nu onnachiiftan jaarmee oomishtoota abdii biyyaatiif nu onnachiiftan jaarmee oomishtoota abdii biyyaatiif hamilee nu gootan yaa ijoollee laangee xiqqaa fi guddaan isin cuftini yaa ijoollee wichiiroo xiqqaa fi guddaan yaa ijoollee wichiiroo xiqqaa fi guddaan isin cuftini carraatiin guddaa harkanni galata rabbiitiini yaa jaarmee oomishtoota abdii biyyaa isini warri diinii fi duniyaa gadhaabu tokkummaani warri diinii fi duniyaa gadhaabu tokkummaani yaa obboleewwan koo qeerrootoo yaa qarree haala kanaan abdii yaa obboleewwan koo qeerrootoo yaa qarree haala kanaan abdiin kutannu haaluma kanaan itti fufnaan hin faffacaanuun wal jabeeffannaan ni milkoofnaa as qofaa miti biyyoota hedduu fakkeenya taana as qofaa miti biyyoota hedduu fakkeenya taana gammachuu malee yaa ilmaan abbaa koo waa takkan qabu rabbiin kadhadhaa aaminnaaf ja'a waa irraan dhabu خالقني ولن نفدين جاري ديقم سنراها قبو والكبجنه تكمان هجتشوف والجال نتا دربو
wal kabajnee tokkummaan hojjechuuf wal jaalannutti haa darbu. Oomishtootni abdii biyya kunoo arraas baate ijoolleen laangee tan durirraa injifachuu barte sanyii elamoo qilxuutii baryoo hubatte atummaan umrii nuuf dheereysi yaa rabbii ol taate. Allahu akbar. Umrii nuuf dheereysi yaa rabbii ol taate. Allahu akbar. Hadiisa qur'aana qara'uudha kaayyoon guddaanii warra wal jaarree xiqqaa fi guddaan dhiiraa dhalaanii akka azaannaan isin cufti masjiida dhuftanii iddoo munkaraa nurraa akka dhiiftan muuziqaa faanii iddoo munkaraa akka nurraa dhiiftan muuziqaa faanii. Oomishtootni abdii biyya kunoo arraas baate ijoolleen wichiroo tan durirraa injifachuu barte sanyii elamoo qilxuutii baryoo hubatte atummaan umrii nuuf dheereysi yaa rabbii ol taate. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Jazaakumullahu khairan.